Kubaja bayoon kubaja dibaa mangasitu. Yaa ati atiin gubaata akka innaqaa. Ati sasit dalagaa tokko asitti dalagaan alaa jech kamu walii dalagaa yoo dhabe baran. Dalagaa ta'e shiita siin kannu kofoo naan kannitu kofoo fi shiita wal jijjiirrannu aadaa sirra dhiira ta'uu deemaa. Kan anyo mambe kibai dana mati cima damma to damma damile kobai mbare dulaki jirun simale Hoteela kam fite sa? Kanumaan dhufaa ture duraanii maal isin jaalachifne? Ay meni ilaala. Homaan shakkiin nyaataaf wanni wanti nu bareeda. Ni hubannaayyee. Mali kan nyata nyurtu. Sitin tole makan. Raja iba. Mali. Anyaanni ati naaf itti hunarra nan gammachiise. Mali kanallee simatu ajajinaan jedhee bara. Anumaatu ajajisiin jedhi. Habibti eega kun sin jaalachisiin anu natti tolaan jiru mana galeessii godha dhugaas. Kasi jaalachisuu godha kaadiyaan. Ati anaan waan nyaataa fi kanaa malee wanta kallee wayyaaddu nyaatumaan sii godha maalumaan sii godha waan biroon illee yaaddu. Maal si yaa godhu edda suuba bakka bashannanaa bakka diigaa namni nama geessu bakka iddoo bashannanaa namni si geessu fuulli kee halka qixxee fakkaata. Fuulli kee yeroo kamuu ka ifuun argu saa maal si yaa godhu saa ifa bahi himatu. Siin jee akka makaan si toofe isaa diidamee afurii akkaan joofeedha. Haala samma saniifuu tajanne haaftu wanni hundinuu haaftu qoonqoo nan barbaachisne anarra xiqqishoo afumaan jira beekni mataa kanaa waan na dhufuuf jiru amma adeemu kana manaan. Tole haadha mana kiyyaa. Kusee mana galtee. Wai esmu ko tajaajila jechuun eegee dadhabe firraa irra fama'ee xiqqishoon eegaalee siin dhobsa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam dhuftee abbaa mana kiyyaa qaali. Akkam jirta bulamii? Nagaa. Maalmanni bareeda taa'e. Maal dadhabdee dhuftee? Dalagaarraa dhufaara. Dalagaarraa. Isaatii gugumaa sababsattuu dhabdu yeroo kaan dalageette yeroo kaan maal jette yeroo kaan maal jette kanumaan gizee naffitu jette sababa kee kan narraa dila kan narraa dhiisira. Deengaddaas sababa wanni ittiin ni irraanfatte guyyaa duraatis ni daddabeettee rafte guyyaa sadaffaatis naqsaa bakka biraan dhaqettee har'a guyyaa afuraffaatti daddabeetiin bar dalagaarraa hin dhufe jechaa laqati hirriba keetiin naa dhufte. Atii kun aniitu wayin biddeena warra keenyaa dabee dhufe na seetaan biddeenaaf na fuute qoonqoo mana keenyaa dabee dhufe biddeena hin dhabe naa himee biddeena mana keenyaa guutuu yoom biddeenaaf dhufe biddeenaan dhufne jaalalaaf hin dhufe jaalalan beektu kamiree. Bara wannuma dubartiin kun barbaaddu wallaale yeroo kaan hadiiqaa nageessitta si geessa yeroo kaan hoteela malee mataa. Hadiiqaa mi'oo siin jee hadiiqaa irraa hin dalagaan mana keessatti kun hin gammachiisne yaala na gammachiisaa miti mana keessatti nama gammachiisa yaala nama gammachiisa. Mee amma daadha yeroo kana dalagaarraa dhufe waan ajjetti kun guutuun na goraan jiru sii galee. Dalagaarraa dhufe rafee ka ilaal booda waan itti barbaadde guutuu takka takkaan sii godhu takka osoo keessan dagatiin. Raftee haatee naa goota. Dalagaarraa dhufe kaadhii. Dalagaarraa dhufte.
Dalagaa tu deemanii tu rafanii rafanii barjaatii fi biraas gisee rafan dalagachaa rafanii. Ati sasi dalagaa tokko asitti dalagaan alaa kamuu walii dalagaa yoo dhabe bara. Walii dalagaa dura deesii agarsiisa kaa. Meemmoonni gootu. Meemmoonni jala xiqqoo rafee ka'ee. Maaliin si jalaa kaasee rafuu sittiin dhiisuun mana kana keessa hirriibumaaf naa dhufta ta'uroota hirriiba bira raftu barbaaddadhu. Ani hirriiba abbichaa rafaniitu mana biraan kaani. Maaluma sababa. Sabar yeroo takkaa qofa rafeen boodarra yeroo wanni mati dadhabbiin kun irraa galtee waan feete nagaa hundi siin jedhee bara. Waan feete adigaa nama geessu maqaama nama geessu nama bashannansiisu bas waan biroo hin beeku mana keessatti jaartiin kun maal feeti qoonqoo bichaa saatii kun maal laafoo hojjetan qoonqoo mana keenya dabeetiin dhufe qoonqoo hin fadoon qoonqoo raajaan kan obboleessa kiyya akka ilma namaatti akka dhiiraatti deema. Dhala akka shiita siin kan kofoo naan kannitu kofoo fi shiita wal jijjiirrannu alaa sirra dhiira ta'uu deemaa huban. Anaa ifi si gaafadha. Bulti deeraa si wanni godha. Saatii waan haasa'u hin dhabdu yeroo kun. Bu'aa isa irraa kun hin jirtu mana kana irra. Ampaan hiriyoonni jalleen eerumteen ajja warra biyyaa si eerumteen ajja eerume waan isirraa akka danjiru kuma warra keenya dhufetti hin jiran. Waan kana gara qoonqoo warra keenyaa kun warra keenya gadamuu na baasee na bashannansiisee bataama na geessuutti hin jiru. Garuu waan warra keenyaa akka tasannumaan harkadha. Wanni sirraa harkatu jiru waan takka waan dhiirti namaa godhu waan jaarsi namaa godhu sirraa harkachuutti hin jiru. Heerumee maqaan nabalee namaa gatteetti jiramee heerumteen anjaan garuu ani heerumee waan hin harkadhe hin jiru. Durummaan iyyaa akkasuma taa'u jiru. Maal irraa argatan jettee sana? Amma hin barbaadu natti dadhabbii kana. Ganamsi dhiirarraa wanni akkatamu waan mi'ooytuu jaalala harkatan jaalalan beeytooti. An jaalala gururraa jalqabee laal jaalala ajaa'ibaa ta'u waan si jaalachuu taa'uuf ammuma sana dadhabbii qaba laal. Habibi Mustafa, Habibi, kai me sini lulu, kai me wai Aku sini. malu benar berbakti hau. Wai sini mah. Mereka ni aja pun, amma kai jual kille sini lulu, sille menghinjo. Ade tu ada hak kai berada beresi lulu, oni aja tu kan aku mau berjuang dan des. Ya Mustafa, ni usah kubes, yo itu kahatis, yo tu sini, amma aku masih gay kahatis kai di sana. Mau terkendali sini John ni beta. Sanifu amma tu ahmas kaisa si kai di sana. Warra kaisa ni sini warra kaisa di sini semua tekan mengaku temne hak masih kaisa si kai di mana wah hunda yo kaisa deh kajian kapan ni suku bicara di kamu itu kan suku nah kaisa suku itu kita nak mana suku bah siti sini tu nam tu kita ko bete gize nam nama lo ni chom tu kama kami je tu amala oni tille wal bete nak sanifu me amma akan me ati ko suku Me ati kamu ini kan wanda aku vakat asa tak kula dah bete sini madera. Kami itu seperti asal cerita lain terhilang dan Nal hiddi kun fayyada lal kun fayyada wale dibeneti. Dibeneti. Ati kamil lal tel argita kan ibe ka argita pasti argita. Dokter mesti dah. Orang kau imej sport itu lagi nak sih. Antara cara be sport hero kan ni ulan usuri bagi era be ribanat itu hero kan beresa ada. Ribu marafa walu. Raja sih gab sport itu lagi sih. Sport itu dah lah. Pasti kau jatuh ke kesempatan, kau jatuh ke kesempatan. Allah. Ana mana ada ferara ha? Yakti wajib. Oh. Bar Osman nastahu rafun kunu bar ukuba ya Mustafa Ojaita. Ukuba gudda Osman nanni jiran ku sigira tahu atine bar rafun ukuba gudda ni baita. Dokter beliau beliau enggak akan kunu ukuba nunjam. Sanjati fu ibu dokter kan makan kan nalal tu deh. Laki dokter bilang sih guys. Dokter bilang kan sih guys itu kayan tiga juta. Dokter tim bilang dokter ni akan mana jual. Dokter dawaletin dokter usut jiran jam. Dokter tim bilang. Ni marat je sana betul. Hai. Nak fayya mana aku sudah entah. Mari fayya sih lu bisa. Nomor apa? Gabaran dufte. Telagara deh beda. Gabaran dufte. Gabaran dufte. Ni nyata ni juga namanya kumal pada. Jadi itu mana rabeti. Wo mata kawan. Telagara deh. Apa begitu? Rafatu masih udah rasi mau jin bayin na wala ma. Rafatu masih wala. Boleh riba fi sibira lu fimo. Ya, sekarang aku fi sibira lu riba. Riba fe ada gabaran rafatu mana nak terus ada baik lagi. Amma riba sibidi. Mal jasa ini mah. Ati buya rafau dan telagara oleh bar. Rafatu oleh. Apa cati. Am मेरे बने ना इधर जो फिलहाल मेरे बंदे इसलिए ले चीज़ से अंदर लगा दिया दिया ना फिलहाल दावा था तो वो लोग बोल रहे थे Durano faida mani kapdare faida riba ni kapda faida nama bro tak kongkap jar sebro tim berbata anak kuliah ni dapat akan ulang dia nanti kapda saya nanti bisa kami tetap saya Oh, lu banyak editan. oh lu Masuk boleh cerah ya, karena orang
Alaa. Turu na yaadii kan. Wayyaa kana isitti wal muddee. Maan jira alhamdulillah fayyaa qaba maan jira nagayaan qaba. Bararraa hajaawii takkaan si haajamee dhufe. Nagmaali? Nagayamee uumaan si mari'adha jeetiin ka hiriyaan waan feetee waliin mari'attee ollattis ka ollaa bira wayii waa kutanii jeetiin bar. Si bira dhufee siin jaa nagayumaan. Maali ni maal namere dhufee? Lakkii waan xiqqoo takkaan sitti himuu godhe. Uummanni keessumis natti tollee bultiinis natti tollee wanni hundi akkuma natti jalattee jirti. Akka isaan dhageessee Oromoon mana waadaa saniifuu namni kun mana keessa jira waan gaariin jiraata bakkuun jiraata abbuma ifee ibdee isaa kana amma jee gammaddee mana kan jiraatee sumaa hanqanni baasee akkana jedhu ibdee jiruun beekuu malee. Dhugaatuu haala amma kana amma ol fuudhee maalitti agartee agarsi namni osoo bitatee gaafa jalqaba walitti dhufu namoota nagayaati. Duruu akkamitti akka inni dhugeessu dhugaati. Nama nagayaati yaa kaamilaa teenya wayii siin mareechuu feeti nam tokkotti illee ni miniiti. Maal nama mareechuu dhufte nama tokkotti illee ni akka dhuguuti. Jaarsa kiyya hundi dhukkubaa hin dhukkubu fayyaa nagee qabaa nama bineensaa. Inuma isa kanatti waan inni wallaale. Duuba wayi eessa guri na dhukkuba jira bayoona dhukkuba jira baafii mangeessitu. Kan na dhukkuba jiru fayyaa nagee qaba. Kiseen feeruu mara jaartii xiyyaa namaan na cinaa jira jee garagalee na nallaa. Neeti tanamaa jettaan tanaan siinaan jiru iddeen tiituu baa yoo lafa yoo lafa inni sokkee itti madde ni hiddaraan jaa inni dhugaa na seetu. Na dhukkuba jiru ni gahu. Na dhukkuba jiru na si dhukkuba na si isaa na geessinii aan. Dirqiidhaan dhukkuba na kaffee kaayinaan jee tolee. Isaa dhukkuba akkam na godhe. Waan kana waan sanin jiru waan maasii keessa dhukkuba jechuun gaafadhe dhikkite kan dhukkubtu jeetu mee akaanidha addunyaa gargaaru. Akkam yaa dhukkubsatti inni akkamatti shakkee gaan namni kun beekaa isa jaarsa ta'e kun bobbee galee garagalus wanniidha jeetiin shakkee akkas rabbiin waa gargaaru ni deemaati. Waan hundaafuu dhufeetiin siima marii addaatti. Rakkoo qabu furmaata itti ilaalla nama ilaalla. Ni deemaati ati nageet naatu yaa. Tole. Ana nageetti. Maal haa ta'e? Wayi lafti maal raaftu isaa? Yoo fasaa dhiira daawwatu Yaa ati kanuma shakkaa hootaatiin amantii qabdu gurtee. maal? Duuba namaa fi amanamaan ta'anii kun nama amanna jiran maal nama dawwalan waan biraatiin laala jiraate. Kana namatti haa ta'e? Fatanaa kee kun immoo hin dhumatu fatanaa kee kun. Aga yoo bira fattana ta'e. Gadi garagalchuu ni kaata. Aboo garagalcha maal haasoftaan fi diifimisiyoon ollaa keenyaa kun baranoota amma mucaa fuudhe Mustafaa fuusanii beekame taasii kanaaf. Tanamu. Duruu irratti hin tolle bultiin jechuu jirti bara waan ta'anii irra ture. Wal dhaban beeku garuu waliin hin dhabne mucaa harka sakkanumatti nama dhukkubna fakkaata. Mucaa yoo diinni mucaan gurgura. Ni dhukkubaa naan jettee isa dhukkubaa kee wangees kenna na dhukkubu naan jee bakka tokko illee dhukkubu naan jettee ifi immoo. Maa mucaa guyyaa kana addandee mucaan nagaa qaba maal ta'u? Jechuun nagaa qabaa garuu isin immoo tokko fayyaa qabu tokkotti ilaaluu jirti gaawwan reeffatee qabaaf sun beeku. Wal dhabanidha. Wal dhabu. Wal dhabaan garuu bultiin natti hin tolle. Gumaan jiraachuu jira mana keessaa sirrii miti mucaan dhukkubuun oolu mucama kanaa oolu. Fayyaa isaa irraa namannee jiru. Aga bultii barattu waan addisii taate. Maal waan addisii taateef akkamitti akkana taate? Maal ati gaafa walaasa akkam taatu? Hanga jedhu maraan kun waltoonni waan himatan dhabdan. Mee dhaqee mucaa waan. Mucaa uffata jeeqa mucaan bare isin bara tokkichatti waliin jettee natti hin gara biraatti hin deebi'ee ta'uu qabu. Maraanuma dhugaatu isin waltoonni waan himatan dhabdan. Tuba garam deemta? Waa dhugaatu. Ati illee isin biroo reetu dubartii biroo reetu biraa biroo reetu akkamitti namatti na himatta. Gurra deema. Bisa deemtu faallaa maalee beektu waan takka yoo dhagee gara wanti deema kana hafu. Nama biroo na gatu. Namo? Nah, kita kata mau dijual. Orang yang muda dengan raya, jadi dia kan. Kusina dijual itu berarti apa? Akan sudah. Nah, musim apa? Dari tapi dia. Akan sudah sih punya. Halo. Mas terus keluar. Naga kau dah. Naga makan apa? Ada. Silakan jatuh nanti. Akan boleh jalan? Boleh jalan. Nama sih mati. Nah. Wei tangki jawab apa? Yang kuat tu ni.
Gaafa walaana. Isin dubara waliin taa'an jedhama. Akkas ati ilma akka. Maka jedhu ati garuu waan futee beekte. Maaf beeynaan bu'uun. Mee maaliif fuudhu? Fakkeenyaaf karoora wayii baafatanii fuudhan. Ana maqaa wanni fuudheef ilmoo irraa gaafa fuudhee. Ati hoo maaliif fuudhu? Ilmoo irraa gachuu fuudhe maaliif amana jettee naa gabbattuun. Akkasi. Akkas taanaan fi akka jedhu eeguutu kana beeksisuun tokko jala lafa baragaa. Tokko jala lafa. Ganama nama dhiqaa ta'e. Ammoo maaltu galchee waan ijoollee irraa argachuutii fi waan nama irratti waatu jechuun beektaa wanni irraa nama dhufu jaartee ijoollee namoota kan dhiqatan bishaan namaan dhufu akkamatti boqqota deemta miidha baasuu waan akkanaa nama beektaa. Samaan maa sooftaati? Yaa ati dubbata inni caalu. Ani caalu deemee giraati si geduu deema. Addaan baasuu ni deema. Dura baay'ee Dirapte. Demarraa guyyaa maali? Hirriba baraan hirriba kan walitti rafu kan baa. Angka dia. Dah kena saya begini. Mana dah tahu semua tahu sudah dah wei dah. Tak puisi gitu, puisi ni wei dia. Menjadi orang. Aci segi sah, no jadi. Kalau kau tak tahu kan surat saya berikan. Aje, mana kan? Harus itu kurus bahasa tu je. Aku asma dong kalau nanti kurus bahasa kan ulah lagi je itu. Kayak memang itu segi sah. Kau kelas lagi. Kuna ni. मैं कम जिलो मार से पकाता हूँ। जरूर बरेड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। बरनू आज जीरो फूल वक़ैर अर्गारा बरस वक़्त न दुर्मा माफ अम्मो निमरतु हा ना खारा नर लाइंगा। हमारा कोंगा माली में सर लाले वान तक बेटे इंगो निकुस। सिलाबे के वन्य की का सीता के मान तक के। संगीत के दबरते था के कुछ डाली। Yang kene mana ruku kakak dah lari kak biar beran dah lari sab. Amma situ na ruku kakak takkan pun dimana. Amma situ dewi dia ruku kakak takkan. Laki nak yang kawan itu kau. Gambar cuna rai kau. Mana banyak tereda. Aye. Banyak terlenggan anggo na. Kayu nunggu. Mal berbandingnya terraw mal tu sejawan tu sejauh sini budaya bibi tu mesti jinten ni mungkin. Anda luar hati kita masuk dalam hati. Kana ida jalali akan anyo mandek bayda namati cima damma to damma damil ko bayin bare dulaki jirun simale